Ini keenya safara dheeraa dhufanii karaa kana gartee akka gaariitti irra babbahanii ummata keenya kanaas dammaysanii ulamaa'ii keenya kanaas deebi'anii gartanii haaromsanii akkasin nashaannee walitti dhaabbatuu kanaaf osoo barnaamijni adda addaa harkaa qabu osoo barnaamijni mantiqaa gartanii adda addaa harkaa qabu hiree gartanii tokkoffaa gartanii ummata gartanii as dawoo jiru kanaaf kasi kennanii irra babbahuu kanaaf maqaa ulamaa'ii keenya jimmaatii fi aanaa isaaniitiin sheekni keenya haa galatoomuu isaaniin jedha. Akkasumallee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa umrii dheertuudhaa fi faana barakaatii fi caayaa khayrii gartee ammallee rabbi isaanii haa dhaabu jenna. Ilmaan isaaniitii fi maatii isaanii immoo rabbi keessa haa dhaabbatuuf jenna. Akkuma gartanii nagaan dhufan kanallee faana roobaatiin deemee rabbi isaan haa galchuu jenna. Ammallee ilmii bal'oo ilmii barakaa kalimaa xikmaan keessa guutamte qubuula rabbi kenneef kan itti da'uu malee kan rabbi irraan irrifne rabbi irraa abdii qabnaa kadhannalleedha. Mana sheeka keenya Sheek Naasir Abu Abdurrahmaan Al-Asarii sheeka gartee yabna aadamaadhaan ummata hedduu dhaqqabee jiru. Gaafa makka dhaynus makkatti nu keessummeessu. Gaafa jimma dhufnes jimmatti nu keessummeessu. Waan babbareedduu mimmi'ooysaa badhaasaan hibatallaahiidhaan hibatullaahin illee keessuma jirti moo ajaa'iba afaan irra nabuute kennama rabbi biraa taate gartee hibatallaahi san rabbi kenneefi hibaanis hibaa taate Abdurrahmaanis Abdurrahmaan ta'e Abdulghafuuris gartee hundi isaaniitu waliin barakatanii gartee ka inshaallah taalaa haadha hibaatii wajjin illee haadha Abdurrahmaanii wajjin illee ka waliin harrii filatan rabbi isaan haa taasisu jenna. Akkasuma gartee obboleeyyan keenya Sheek Naazimuudha akkasuma Sheek Muhammad Saaniidha akkasuma gartanii ustaaza ammallee gartee sheegaalii gartee abbaa boorillee shabaaba keenya kanallee ka teessoo bareedduu kana waliin dhufnellee ammaas akkanumatti rabbi rahmata isaatiin warra ol deemaa taa'u rabbi akka nu taasisu qanaata sheenii keenya harkaa qaban kanallee qanaata islaamiyyaa kanallee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa TV islaamaa kanallee ta'al jaziiraa caaltu rabbi nu agarsiisu ta'al jaziiraa caaltee gartee wanni gartee miidiyaa addunyaa taate isaan irraa waa qabsiifattullee rabbi haa godhu qubsuma khayrillee gartee gaarii takka gartee ka miidiyaa kanaaf bal'inaan lafa taanaan qabeenya taanaan awqaafa waqfii gurguddoo taanaan kalamuu namatti haajomne kayoo namnitti haajome irraa gartee madda gartanii irraa qicatu yoo taate malee ta isaan namatti haajomne illee rabbi haa taasisu du'aa teenya halkan irraa kana rabbiin agartee haa taqabbalu ammallee gartee maqaa ulamaa'ii keenya biyya jimmaa kanaan sheeka keenyaan nuu hotta nuu dhihaadha nuu gammada nuu qubadha jennaan ammallee inshaallah taala akkuma adaamaan qooda gaarii kennite nullee maqaa ulamaa'ii keenyaatiin jimma irraa qooda gaarii isinii kenninaa qooda gaarii qabdanii waan silaa gartee gandi biroo ittiin waa gartee mujaamalaan jedhu ta'uma haqiiqaa san gartee ta'an keessaa tokkoffaa kaadima inshaallah taala nuu qubadha jimma gartanii mana keessan isiniin jenna malee ganda birooti isiniin hin jennu ganda keessanii nuu dhihaadha isiniin jedha. Kana booda gartee hojii hojjetame kanallee hojii khayriidha hojii ikhlaasaadha rabbi nu haa taasisu ammallee ulamaa'ii keenya wanti gufuu ta'u waan gufaata ta'u hunda rabbi nurraa haa kaasu afaan ulamaa'ii keenya rabbi wal haa qabsiisu saffaa gartanii jiruu teenyallee gartee rabbiin ka diinii kanattiin ol kaafnu rabbi nu haa taasisu umrii teenyarraallee tahafte gartee tamkiina ajaa'ibaatiin warra diinii kana bira dhaabbate utubee diinii kana gartee utubaa guddaa ta'uufillee rabbi nu haa taasisu ammallee gartee hararii kuunoo gadii qabee gartee gaara mul'ataatii qabee ilaa xarafa wallaggaa kanatti gartee wal keessa deemuun wal keessa yaa'uun muhaadaraa gartee miliyoonaan lakkaa'amu gartanii yeroo xiqqoo tokko kana rabbiin ijarra nu baase san tasanirra daranii rabbi nu godhee gartee wal keessa yaanee wal maddisiifnu waan asin jirre achi geessine waan achi hin jirrellee asii geessine akkasii walirraa fayyadannullee rabbi nu haa taasisuun jaa aga dur wal daganne kanallee rabbi irra nu haa dabru amma immoo gartee warra wal keessa deemee waliin milkaa'ullee rabbi nu haa taasisu. أبو بيك يتربي جامعة قنوها كليات إسلام ربي قنوها المعهد العلمية ربي قنوها أبو مادة ديني كان مادة قرآن قرتي جامعة القرآن جامعة الحكمة جامعة السنة ربي قرتي دتشي مقالات هي بيتي تينيا خيستي أوروميا ربي متاسي ولنوها قبو بيتي نتن اللي بيا نجا ربي أتايسو نما بيا خن خير الأنديم وملك خشر الأنديم وربي قرتني فول سالين في ديني ربي توفيق أنا قرتين وهاجلشوا بالقلا الرقم شو قدانو دعامة شيء غير اللي قرتي قدو قرتي والله wanni gartee an akka kiyyatti dadhabbina kiyyaa wajjin gammachuu guddaan dhaga'amu hagana gartanii rabbii jecha ummata kana jaalladhu rabbiin isaaf jecha jaalladhe naa ragaan agituun nageessi namni wal jaallatu jechuun tawfiiqa rabbiiti rabbi gartanii subhaanahu wa ta'ala rasuulli keenya alayhi salaam waan jaa hubbul ansaari min al-iimaan jaa
وبغض الأنصار من النفاق جانبا نمني دين ربي نسر ولا حدا نتي أنصار إن لا فاقم ولا ما يخنا ولا نمني برون جروبا يونا ما خنا نمني جالت يا جركين ورنا دقيسا ورك اللي سر دقيفتا نمني علماء جالت والله جت خيامة جت رسول ربي نمني نما ديني الآن ديم وخنا جالت على ما إيمان إني قبوت إفي جت جالدو إفي أبدو جب هذا نبدو نمني علماء جالت أنصار ديني جالت إيمان الرأي رسول ربي السلام والحقيقة كذلك نمني علماء جبو نمني دعاة كان أركود الدب يوفد إجا سياساتنا لالو يوفد إرنا براتك كغرتها اتهمو يو علماء جبتي أتي منافق ما سبك التقوى بقبار من دابسة دبرسة لبوتي يرى خاصة يجو خناف علماء بك جروت برد أبتشو خدمو ربي قوي فقرتني نما غري أفان اتخني نم قدري أنصاراتي في قدري مهاجرة قبات الدباسة دبتي خناف فقرتني وري أنغو قبول رسول ربي عليه السلام الراجر تاني قرتي دبتي ديني كان النسر برباس ابن تيمية رحمه الله يقول إن الله لا يرفع بالسلطان أو لا ينزع بالسلطان ما لا ينزعه بالقرآن يلا يرواتي أنغو قبل وأنا تديني كان أنغرغار ولا شانسي تو كتير أنا قبضو جر يرو أنغو قبل وان قرآن ني قرتي دلائني أنغو أتي قبضو خنا دلائي يقال قرآن ولا فاقي ببدا أنغو قبضو خنا قرآن خنا بكت تقول أبر أكسو منامني هوري ربي سبرك هاي يرودا أكسو ما قرتي هوري تنام يو أرديني ربي بران أبن يو علماء قرتني ديمو خنا بران أبن سب أودو ممالي مندنو برونو مالي مثلا جرتو أو في عالمة تهي ديمك أرايسات تنجرو أو في قرتني وانت كيسا قودا قب علماء المديني ربي كيسا نقا يكان يو بران أبن يا رب يجرخنا وجنين جرابر لا يشقى جليسهم يوم القيامة وياك يا ما ورق القاري خنا ومتي ما تفتشوك بجيتشو نم خنا نبوتي يا في ورا إن شاء الله نهرده في الليل أمس دبرسا ورقا تيسو تنرامل كايل ربنا واقولوا ندير عمري دير تونس كيبلو وجد علم النافع وجد ربي قرتي ورا الديا ونهاقولوا ورا اللي قرتي أماس ولد ديمي نتيجة كسماسي خانة قرتي تجبونه توفيق الرب ولافسه واحد قرتي وليك الفنول ربنا وتايسو وجزاكم الله كل خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم حضوركم مبارك إن شاء الله تعالى وسفركم مبارك وستكونون مباركين أينما كنتم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا. بمساني كلمتك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والدكتور في جيش الكينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله قيان حداتي في قنين لما نسين درودر بقولت الآبادان قيا قمتشوتي وان خيري قف أجيسو وان خيري قف أغرتو الحمد لله رب العالمين ulamaan tokkoon isaaniiyyuu ergaan isaan isinii dabarsan nu dabarsan kun irra qalbii keenyaaf waan qallaba ta'uudha waan shu'uura jireenya keenyaa waan jijjiiru keessaa irra guddaa isaati alhamdulillahi rabbil alamin hawaasni keenya jaalalanni ulamaadhaa qabu sikimoo keessatti agartanii gaatiraa keessatti agartanii guutuudhuma biyya keenyaa keessatti bara kana keessumaa imalli daawaa amata sadan kana keessa sheekni keenya biyya keenya keessa guutuu biyyatti keessatti godhaa jiran jijjiirama biyya argatee jiruuf ammas itti fufee jiruuf waan gaariidha waan nama gammachiisu hadha immoo sa'aatii kana mana kana ga'anii biyya kana ga'anii alhamdulillahi rabbil alamin sheekoleen hiriyoonni isaanii namoonni gurguddaan mana sheeka keenya sheek Naasiritti ziyaaraa dhufanii du'aa isinii godhanii dhumarratti inshaallah sheekni keenya sheek Naasir du'aa godhanii abbaa mana keenya agabaara jedhanii sheek Naasir bismillah ustaz ما شاء الله الدول هيدا لما تشوفوا دون الرجمة لقيتي جيبي أنا جمانا يعني هول إذا كمان اللي مالي في اللي أكتهم بيهو ويان جمانا ديو دين جمادا كوني وان كلام اللي أما مالي هيو يعني اللي بيهون دندو هريرو دور دراسون مرة وإن كان تولني ملا inni khalee agarre immoo dhugatti waan garaa nama nyaatu aanaalee asirraa ziyaarre keessaa wanni aanaa lamaan saxxammaa fi sigimootti agarree waan galee nama raffisuumi gizee hundaa wanni manatti illee galuun dhufee maatirree nu irraa nu sabbarsiise hawwii hawaasni keenya qabu dadhabbii fedhe yoo jiraate hoggaa hawaasa keenyaa wal agarree dadhabbii sun nama raabatti hawwii hawaasaa dheebuu isaanii hoggaa argan nama raabatti duuba zabana dheeraa darasa dirqawaa jirurraa
hawwiin teenya biyyoota adda addaa Oromiyaa tana keessa du'aan ni jiraatu. Magaalotaa fi godinaalee hunda keessa du'aan ni jiraatu. Sila akka nama biyya tanaaf du'aa ramaduu akkasitti nama tokko keeyya isatti qabannee biyya san dheenee da'awaa goonullee nuu taatu. Gara biroon gorinii adaraa jam'aan gara Suudii kana yaa'u guddisa. Yaa'u gara biroon gorinii ati jimmu masan nuu galee inni illee na yaadachiisa haleen godheen gadda. Hawwii san hunda rabbiin fedhuma isaatiin ramaddii isaatiin namoota hunda biyya hundatti ramadee biyyi namarraa qullaa taate Oromiyaa kana keessa jirtu. Haati qaatu haa guddatu. Sheekha keenya Sheekh Alii Jimmaa oduma yaanuu da'u ooyiruma da'waa keessatti walitti dhufne da'waa waliin dhufne biyya Keeniyaa san ta'anii hawaasa keenya biyya alaa jiruu fi bakka hunda jiru rabbiin laaffisee fi kaaddamaa turan. Haalli biyya ambaa hori nama rifachiisa gizee hundaa'u nama sodaachisa inni na'anii gizee hunda ijuma shakkiitiin ilaala biyya namaa sanatu waan ajaa'iba. Guyyaa tokko namni kun biyya satti takkaa deebi'uu nafiinsan qabu takkaa immoo rakkachuu nafiinsan qabu waan jiru sodaachaa ture. Sheekni dhiiroo maatii jila kana wajjiin yoo gara biyyaa deebi'uun mudatte dhiiroo akka uummataaналlee haqiiqatti na yaachisaa ture. Rabbiin immoo fedhii isaatiin haala isaanii mijeessee jimmatti isaan deebisee waan dur dheeboonnu san hundaa'u akkuma Oromiyaattu Sheekh Ali nurraa cufee honi neema rabbii keenyaati. Namni waa hedduu dalaga. Namni kotorbaandii dalaguuf qaaxiraa bula. Kotorbaandiif halkan deema. Kotorbaandiif umrii fiiga. Kotorbaanduma sanan buna karaa dabarsa jechuudha. Gutakka maarroo dabarsa jechuudha. Rabbiin nama diiniif qaaxiraa'u yoo diiniif deemu kutarraa kutatti dabru taasisuun nama kana kuni galata rabbii keenyaati. Ramaddii rabbiiti. Hujii irra caaltu hujiiti ashraful a'maali. Hujii ambiyootaati. Da'awaan hujii ambiyootaati. Barsiisuun hujii ambiyootaati. Nagaya rahmatu sarratti jiraatu amma godi aanuma fedhe biyya tana keessa jimma kana keessa aanuma fedhe yoo deeman aanan qullaa daa'irraa qullaa ta'e haati qaatu haa guddee namoonni kun walitti hidhatee markaza tokko gattaa'ee qaafilaan da'awaadha. Ciccimtuun aanaalee kana keessa bobbaatu. Da'awaan dhuga namoonni jaalata ammoo nama hoogganuu qabaatu qabdi. Da'awaa namoonni jaalata beekamaadha. Akkanumatti yoo teessan ta'u namni hoogganuu qaba waasan. Kuma majlisni ulamaa'eedhaa jiru. Majlisni ulamaa'eedhaa kun rabbi haala isaanii mijeessee da'awaa tana hoogganee namni aanaa fi aanatti dabree wal ziyaaruun kun waan umriitti haalillee durruun mijaawin ammoo dubbii barbaachisaa ta'een waajiba yoo jaanni malatu. Namni wal dammaysaa wal kaasa jechuudha. Sheekha keenya Sheekh Naasirilleen sagaleen isaanii uummata bira jirti. Maqaan isaaniillee uummata bira jira. Amma nama daa'ii biroo tokko akkanumatti amma jimma kana keessaa yoo ol ka'e gaafni inni deemee Oromiyaa tana wal ga'u fagoodha. Barakkasee ni fagaata. Haga fetilee jabaa ta'eeti. Yeroo sirraa fudhata namni si beekuudha. Isaan ammoo odoo darasaatuu namni beeku. Yabna Aadam jechuun sunii fi haasofni kun bakka hunda dhaqeetu. Idan amma wanni kun magaalaa guddoodha. Magaalaan tu yoo ittiin fayyadannee haqamaa deemti masdu. Haqamaa deemuun barbaachisaadhaan. Sheekh Naasir Faanis Sheekh Alii wajjiinis Sheekh Naazimu xiyyeeffatee namni hulaa rabbiin namaa bane. Hulaa namaa bane takka rabbiin si bane dhiiftee hulaa biroo deemti. Abbuma ufa shaltee. Namni kun waan rabbi isaa bane qaba. Ibnu Qayyim illee akka jira rahimahullah. Ufti إمام مالك اللي لك هذه نبي تقول ورقات كتبه عبد الله العمري ممال جنيد شيخ مالك نوجه دي آدم قوني تيسني كتاب مرق رئيسا أول تنوقاجي يا وقبرون ربي يقول منهم من فتح له في الصلاة قرآن خيست حديث صلاة خيست جهة تين عن التجرتون تأتي التجرت قديمي نموها فرسو جيري شيتي ولا ربي إنما بنتنا يو أتيف تقولان برو تمدي بتملي هدو ملكاون زيلان ديم أنغا تكونوا ما أوفتا هما إيه كان قبل شيخ ناصر اللي نعرفه يا من ثاني يروح أنا وندت آمنوا دعوة
kallattumaan yaamina amma namni waa qopheessee nama yaamu sana osoo hin ta'in ufii dhaqanii nama ziyaaru waan jiran karoora barnaamija akka agartee nama miinetti namni qabatee barnaamija gizee hunda ramadaana booda shawwaal ila guyyaa kudhanii barnaamija qabaatu duraan amasatti wanni kan ammas maal jettanii arafaa kana iiduma mala saata malee takka mala taa'een beeku wanni kun maatii miidhallee hin beekne eeguma deemee daagalee walumaa deddeemuu laaf qabdi tun akkuma jirtutti taatee taatee dhayxee nama kaaftu yaannoo namni tokko amma tabliiqiin da'awaan godha jee biyya takkaraa takka yoo deeme asrii joolaa bahee joolaa intiqaalii ganda keessa deddeemee masgiida kana jirraa nutti koota magriba isaa jidduu nu kootaa jee kadhatee nama dhabee sheekha afurillee yoo dhufe jeenummaa jalatanii afurumsa irra dhaabbatee dubbata. Nuti amma ganda tokko raayoo ganda irra nutti kootaan barbaade nama ofii dhufa. Kan jara kan ammoo dabuubiin marfamanii jiru asii amma kuni ni'imaa jabaadha. Namni bakka ati dhayxitti odoo ati hin barbaadin inni wali qabamu jechuun kun dubbiin kun dubbii lafa. Dubbii rabbi irraa nama gaafata. Kanaafuu honi akka gaariitti rabbiin amma haala nu mijeesse walumatti hin deessuu qofa malee ulamaa'onni halee nuti waliin oolle sun sheekha. Jeeshii Itoophiyaaf geessu sheekha. Odoo rabbi haala isii mijeessee gama tokkotti ramadamee jeeshii Itoophiyaa wal geessu malee waata godina Jimmaa qofa gibee asitti dhaabbattuu miti. Ta gibee asitti dhaabbattuu miti. Jimma qofaa miti. Gibee asitti hin dhaabbatu jeeshisu. Ganda hunda keessa akkasuma jira. Hojii qindeessuutii fi hoogganuu tanarratti xiyyeeffannee ummata kana hojiitti naquu itiraafa sii ta'e qalee yoggoo wajji haasofnu namni hin ijuu tokko keessa jiru. Lakkii wanni isin jettan kun sirrii miti jedhu tokkollee nu gulu. Dhuga seera jiraata seeruma keenya jedhu. Kuni carraa bareedaadha.